Hello guys, akkam jirtu? Ani nagaa kooti. Part 3 chapter 2tiin walitti deemneetiin jirra. Egaan yeroo darbe part 1 keessatti theory of demand akkasumas part 2 keessatti elasticity of demand waliin ilaallee jirra. Guyyaa irraa immoo part 3 keessatti toopikiiwwan gurguddoo lama isaanis theory of supply fi market equilibrium kan jedhan qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. So viidiyoolee babbareedina akka kanaan waa dhaqqaba warri jettanii yaaddan channel kana ammoo subscribe godhadhaan isiniin jedha. Kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. So theory of barnoonni keenya irraa theory of supply irraa eegalaa jechuudha. Supply indicates various quantities of product that sellers or producers are willing and able to provide at different prices in a given period of time. Other things remain unchanged. So yeroo demand maal jennee turre, demand is willingness plus ability to purchase plus time jennee turre. So demanding on the side of consumer or household warra bitanii gara warra bitaniitiin ilaalaa turre jechuudha demand. So warri bitan sun immoo eenyurraa biture? Dirqama dhiyeessitoonni gabaarratti dhiyeessuu qabu jechuudha consumeriin bituudhaaf. So kanaafuu supply'n immoo gara warra producerii yookiin warra dhiyeessitootaniitiin ilaallaa jechuudha. Supply is on the side of producer or supplier. So kanaafuu supply'nis immoo hiikni isaa yeroo kennanuuf akkam jenna? Supply indicates various quantities of a product that sellers or producers are willing and able to provide at different price in a given period of time. Other things remain unchanged. So kana jechuun supply is equals to willingness plus ability to provide or produce plus time dha jechuudha. Yeroo kenname tokko keessatti fedhii produuseriin tokko yookiin farmiin tokko fedhii waa tokko oomishuu qabaate akkasumas waan sana oomishuuf dandeettii yoo qabaate maal jennaanis supply jennaanii jechuudha. So other things remain unchanged jechuun yeroo kana supply fi price qofa ol dorgomsiisaa jirra jechuudha. So determinants of supply warreen biroo constant gooniti jechuudha. The other one is law of supply. Law of demand keessatti maal jennee turre? Price and the quantity demanded have inverse relationship jennee turre. So supply keessatti akkam ta'a? State that ceteris paribus jechuun determinants of supply constant goone. Hundi isaanii constant goone price irra kanaaf jechuudha. So supply fi price wal madaalchisaa jirra. Then as price of product increase, quantity supplied also increase, and as price decrease, quantity supplied decrease, which means law of supply keessatti dependent and independent variable qabna inni akka kana part 1 faa keessatti dubbannetti jechuudha. So dependent variable keenya quantity supplied taas keessatti, independent keenya immoo price. So as price increase, quantity supplied also increase jechuudha. In the quantity supplied is yeroo price immoo decrease godhu quantity supplied decrease. So direct relationship ka waliin qabanii ta'a jechuudha. Maal quantity supplied fi price ni. But in the case of demand, inverse relationship wajjin qabu jechuudha. As the same as demand, we can show quantity supply or supply in 3 different ways. One, schedule, curve, and function. So akkuma yeroo demand sana quantity supply or supply gama sadiin agarsiisuu dandeenya. Inni tokko schedule or tabular form. Inni kan biraa curve fi inni sadaffaa functionidhaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Let us see one by one. Supply schedule is a tabular statement that states the different quantities of a commodity offered
for sale at different price. So gatii adda addaatiin koomodiitiiwwan gabaa irratti dhiyaate jechuudha. Iskeejuliidhaan kan nu agarsiisu maali? Supply schedule. So for example, here price per kilogram and the quantity supplied per kilogram. So when price 30, quantity supplied 100, yeroo 25 immoo asii 90, yeroo 20 immoo 80. Kun xiqqoon laagzaata. Kana jechuun maal agarsiisa? Yeroo pricein dabalu yookaan yeroo pricein hir'atu quantity supplied hir'achaa deema. Yeroo pricein dabalu immoo quantity supplied dabalaa deema. Jalqaba armaan duratti dubbanne jechuudha. So direct relationship wajjin qabaachuu isaanii hubachuu qabdu jechuudha. A supply curve conveys the same information as a supply schedule, but it shows the information graphically rather than in tabular form. Kun immoo karviidha yeroo agarsiisnu. Karvii ta'ee akkasumas immoo teebiliin informationii tokko wal fakkaataa dabarsu jechuudha. Garuu foormi isaanii karvii fi inni sun immoo teebiliidha jechuudha. So karviidha yeroo agarsiisnu immoo here we have price qabna jechuudha. Y axis irratti priceidha. X axis irratti immoo quantity supplied dha jechuudha. Then inni kun supply keenya ta'a jechuudha. Foormi kana argata jechuudha. For example asii giraafii kanarraa osoo fudhanne giraafii yeroo pricing asii 10 quantity supplied asii 60 ta'a jechuudha. Yeroo asii immoo 15 ta'u quantity supplied meeqa ta'a? 70 ta'a jechuudha. Asii yoo pricing 20 galu quantity supplied 80 ta'a jechuudha. Like that asirra deemaa deemu kun supply keenya jechuudha. The other topic is market supply. Market supply jechuun it is derived by horizontally adding the quantity supplied of the product by all sellers at each price. Price singly tokko irratti quantity yookaan immoo commodity hammamiitu dhiyaate yookaan karaa salphaa ta'een jechuudha. For example, marketing as jira jennu farm A as jira, producer A, B as jira, C as jira jennu isaan hunduu product isaanii qabatanii asitti dhufanii market kana irratti. So market supply jechuun commodity hammamiitu market kana keessatti argame. So isa argachuudhaaf kan isaan hundaatu walitti dabuu qabna jechuudha. Kan B's, kan C's, kan A's. So market supply commodity yookaan supply market san keessatti argamu jechuudha total isa. So for example amma as keessatti yeroo price shanii quantity supplied seller 1 11 dhiyeesse, seller 2 15 dhiyeesse, seller 3 8 dhiyeesse, then market supply immoo 34 ta'e jechuudha. Akkasuma yeroo pricing 4 turetti immoo seller 1 10.5 irra dhiyeesse. So akkuma pricing hir'atu quantity supplied inis ni hir'ata. Akkuma inni 11 irraa 10.5 itti gad hir'ise jechuudha. Seller 2nis 13tti gad hir'ise 13. Seller 3nis 7tti akkasumas market supply inis ni hir'ate jechuudha 30.5. Inni kunis yeroo price 3 seller 1 8, seller 2 11.5, seller 3 5.5, market supply 25 jechuudha akkasumatti itti fufa. So inni kan biraa toopikiin murteessan nu ilaallu what determines supply? Supply maaltu determine godha? Determinants of supply kan jedhudha jechuudha. Jalqaba irratti price
of inputs or cost of inputs. Kana jechuun oomisha tokko oomishuudhaaf, product tokko oomishuudhaaf koostii nu baasu. Input jechuun jalqaba koostii qabaa jechuudha. Oomisha tokko produce gochuudhaaf inputii binnee yookaan koostii irratti baasnetiin arganna jechuudha. So gatiin koostiin inputii gaafa dabale amma nuyi oomishni immoo nu walaa irra ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaan biiraa oomishu tokko gatiin garbuu baay'ee garmalee yoo qaala'e product isaa yookaan oomishni isaa jalaa gadi bu'aa jechuudha. Supply midheessi isaa baay'ee jalaa gadi bu'aa. Isa san agarsiisuuf jechuudha. Price of input dhiibbaa guddaa supply irratti qaba. Akkasumas immoo price of input gaafa gadi bu'e yookaan cost nuti baasnu gaafa xiqqaate oomisha keenya san garmalee dabalaa jechuudha. So price of input akkasitti determine godhaa jechuudha supply. Inni kan biraa teknoolojii. Teknoolojiin akkamitti supply determine godha inni gaafa laalle advanced technology fi teknoolojii olii ta'e wayii gaafa fayyadamu oomishni isaan kennan baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Teknoolojii baay'ee cimaa ta'e gaafa fayyadamu oomisha gahaa ta'e sirriitti oomishuu dandeenya. Akkasumas immoo outdated kan taane yookaan immoo teknoolojii duubatti hafaa gaafa fayyadamnu immoo oomishni keenya gadi nu jalaa bu'aa jechuudha. So inni supply irratti dhiibbaa guddaa qaba teknoolojiin. Sadaffaan price of related goods. Price of related goods kan jennu koomoditiiwwan walitti dhiyaatan fakkeenyaaf boba'aa fi konkolaataa yaa fudhannu gatiin isa tokko gaafa dabale dhiyeessiin isa tokkollee hir'achuu danda'a jechuudha. So inni kunis kanaaf ol qabataa jechuudha. Inni afuraffaan seelar expectation of price of the product. Kana jechuun gara fuulduraatti gatiin product ni dabalee gaafa yaade seelariin tokko gara fuulduraatti product inni qabu sun gatii isaa ni dabalee gaafa yaade manaa gadi hin baasu. So supply ni hir'ata jechuudha yeroo isaa. Gaafa immoo gara fuulduraatti gatiin ni xiqqaa ta'ee yaade yookaan irra kaasaa yaade product isaa immoo gadi baasee waan gurguruuf supply ni dabalaa jechuudha. Inni kan biraa taxes and subsidies. Taxes are financial charges imposed by government on individuals. So government individual irratti household irratti ta'uu danda'a, income hojjettoota irratti ta'uu danda'a. Galii argachuuf jecha kan inni charge godhu taaksii jedhama jechuudha. Subsidy jechuun immoo subsidies are financial assistance produced by government. Inni kun immoo deeggarsa farmoonni yookaan produceroonni oomisha isaanii sirriitti akka oomishaniif jecha deeggarsa gara mootummaatiin taasifamudha jechuudha. So akkamitti immoo supply irratti dhiibbaa qabanne gaafa laalle taaksiin gaafa gara malee dabale namni oomishu ni nuffaa jechuudha. So supply ni hir'ataani gaafa subsidiin keenya immoo increase ta'e uummanni waan jajjabeeffamaa jiruuf oomishuudhaaf farmoonni jajjabeeffamaa waan jiraniif sirriitti akka oomishan yookaan supply'n keenya akka dabalu gargaara jechuudha. So positive isaa immoo akkas jechuudha. Taaksiin gaafa baay'ee gara malee irratti supply'n ni dabala jechuudha. Akkasumas immoo sababni isaas koostii irraa irratti jechuudha oomishtoota irraa. Gaafa immoo subsidiin keenya baay'ee gadi bu'e supply'n keenya ni xiqqaata jechuudha. So isa kana akkasitti hubachuu qabdu. Taaksii jechuun mootummaan galii argachuudhaaf jecha kaffaltii uummata irraa funaanuu fi subsidiin kun immoo deeggarsa oomisha akka oomishuuf uummanni yookaan farmoonni yookaan produceroonni oomisha sirriitti akka oomishaniif deeggarsa inni kennuufi jechuudha. So isaanis immoo supply keenya determine akka gochuu danda'a hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Inni shanaffaa number of sellers in the market. Inni kun so simple. Which means number of sellers in tokko market irratti gaafa baay'atan oomishni isaan qabatanii dhufan dabalaa deema. So in case our supply increased ta'e jechuudha. Then gaafa seelaroonni immoo xiqqoo ta'a gabaa keessatti supply'n keenya ni hir'ata jechuudha. Amma isaan dhiyeessan xiqqaa waan ta'eef ni hir'ata. Inni kan biraa weather. Weatheriin akkamitti supply keenya determine godha? Weatherii haala mijataa yoo argate oomishni tokko yookaan qilleensa haala mijataa gaafa argate oomishni tokko sirriitti dabala. Akkasumas immoo gaafa weatheriin keenya harshii ta'e yookaan dhiibbaa guddaa kan qabu supply'n keenya baay'ee gadi bu'aa jechuudha. So weatheriin
oomisha keenya irratti dhiibbaa guddaa kan uumudha jechuudha. So determinants of supply bifa kanaan laalleetiin jirra. Determinants of supply kan jedhaman eenyufaadha gaafa jedhamne price of input or cost of input, technology, price of related goods, sellers expectation, taxes and subsidy, number of sellers in the market, usury jechuu danda'u qabna jechuudha. Inni kan biraa elasticity of supply. Elasticity of supply kan jennudha jechuudha. Elasticity of supply is the degree of responsiveness of the supply to changing price. Yeroo demanding maal jennee turre, elasticity of demand jechuun yeroo pricing jijjiiramu deebii yookaan responsii demanding kennu jennee turre. Amma immoo as keessatti elasticity of supply jechuun yeroo pricing jijjiiramu deebii supplying kennudha jechuudha. So it is the degree of responsiveness of the supply to change in price. It may be defined as the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Percentage change in quantity supply over percentage change in price dha jechuudha. Formulaan isaa the same as elasticity of demand. Kana jechuudha. Ittuma quantity of demand sana quantity of supply bakka buusna jechuudha. Formulaa isaanii wal fakkaata. Percentage change of quantity supplied over percentage change of price dha jechuudha. As the case with price elasticity of demand, we can measure the price elasticity of supply using point arc fayyadamne safaruu dandeenya. However, a simple and the most commonly used method is point method jechuudha. So modula keessanirree point qofaan agarsiisetiin jira jechuudha. So point price elasticity of supply is equals to change of quantity supplied over change of price times P naught over Q naught dha jechuudha. So formula isaa akkuma yeroo demand isaanii jechuudha. Like elasticity of demand price elasticity of supply can be elastic, inelastic, unitary, perfectly elastic, or horizontal or perfectly inelastic jechuu ni dandeenya. Akkuma yeroo demand sana price elasticity of supply is elastic ta'uu danda'a, inelastic, unitary elastic, perfectly elastic fi perfectly inelastic ta'uu danda'a jechuudha. Toppikiin inni biraa kan waliin ilaallu market equilibrium dha jechuudha. Market equilibrium. Market equilibrium jechuun occurs when market demand equals market supply. Kana jechuun hammi dhiyaatuu fi hammi barbaadame gaafa wal qixate. Shortly market, so which means quantity demand is equals to quantity supply yeroo ta'e market equilibrium jenna jechuudha. Hammi barbaadamuuf hammi dhiyaate gaafa wal qixa ta'e. So in case for example asirratti giraafii kanaan agarsiisuu dandeenya. Inni kun y-axis dha. Asii x-axis dha jechuudha. So inni kun karvii kan supply inni turre. So inni kun immoo kan demanditi. Iddoo isaan itti wal qaxxaamuran kun equilibrium
pointiidha jechuudha. Equilibrium pointiidha. Achirraa ammoo price inni argannu sun equilibrium price asii equilibrium quantity arganna jechuudha. So iddoo sanatti wal qunnaman kun equilibrium point price inni achirraa argannu sun immoo equilibrium price fi quantity sun equilibrium quantity ta'uusaa hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. So market equilibrium numerical example dhaan agarsiisuu hin dandeenya. Tole gaafii kana wajjin haa hojjennu. Numerical example. Given market demand, quantity demand is equals to 100 minus 2p. Kana biraa immoo supply function keenya immoo isa kana jechuudha. So jalqaba irratti calculate the market equilibrium price and the quantity. B, determine whether there is surplus or shortage at P 25 price is 35 yeroo ta'e maaltu taa'edha. So isa kana harkaan hojjedhee waan jiruuf isa wajjin hojjennaa jechuudha. So jalqaba kiifiin keenya adda baafannaa. Quantity demanded isa kana nu kenname 100 2p. Then supply function immoo isa kana nu kenname jechuudha. Isa kana kanaafuu rearrange gochuu qabna jechuudha. Bifa kamiin quantity supply is equals to or quantity supply is the function of price itti jijjiiruu qabna. So isa sana jijjiiruuf step kana deemna jechuudha. P minus t is equals to t kana gara p tti dabarsine karanatti immoo q quantity supply over 2 qofannoo qaba. Then isa kana both side multiplying by 2 quantity supply keenya kan arganne jechuudha. Rearrange gaafa goonu 2p minus 2n ta'a jechuudha. Then at equilibrium quantity demanded is equals to quantity supplied. Walqixa ta'u jechuudha. Quantity demanded quantity supplied. Then quantity demanded keenya 100 minus 2p qabna. Quantity supplied immoo 2p minus 2n qabna jechuudha. Then solving for p dha solve goona. So lakkoofsa gara lakkoofsatti dabarsine then variable gara variability yaa dabarsine 120 is equals to 4p dhufa. P-dhaaf 4dhaaf gaafa jiru equilibrium price keenya 13 kennaa jechuudha. So jalqaba irratti maal goone jalqaba irratti quantity supply kana function isaa sirreessine keenya jechuudha. Then itti aansee at equilibrium quantity demand fi quantity supply wal qixannee kaane. So price barbaanne price inni argannu summaa inni equilibrium price ta'a jechuudha. Tole amma immoo equilibrium price argannee jirra waan ta'eef equilibrium quantity barbaanna jechuudha. Equilibrium quantity barbaaduudhaaf immoo function quantity demanded yookaan quantity supplied keessa buusna jechuudha. Sababni isaas walqixa waan ta'eef. So asitti quantity demanded is equals to 100 minus 2p. Then bakka price 30 buuse 100 minus 60 equilibrium quantity 40 dhufa jechuudha. Bakka lamaan buusuu dandeessu supply keessa yookaan kan demand keessa walqixa waan ta'aniif jechuudha. So equilibrium quantity 40 arganne birratti immoo maal nu gaafate yeroo price 25 fi yeroo price 35 surplus yookiin shortage barbaadedha. So yeroo price 25 quantity demanded barbaadna. Quantity demanded is equals to 100 minus 2p. Then 100 minus 2 into 25 kana jechuun gatii price 25 ta'e jennee fudhachaa jirra jechuudha. Then dhibba minus 100 minus 50. Then quantity demanded 50 arganne jechuudha. Then quantity supply immoo barbaadnu quantity supplies function supply keessa buusne 2 into 2p minus 20 kana keessa gaafa price 25 buusu 30 arganna jechuudha. So quantity demanded in greater than supply waan ta'eef
yeroo kana maal jennaani shorteejii jennaani jechuudha. Kana jechuun maarkeet irratti hammi barbaadamuu fi hamma dhiyaate waliin ginne jechuudha. Walqixa miti sababni isaas hammi barbaadame 50 ture yeroo hammi dhiyaate 30 soo 20 yuunitiin shorteejiidha jechuudha. Shorteejii of 20 yuunita. Gaafa piraayisii 35 immoo maaltu ta'a? Gaafa piraayisii 35 immoo ammas quantity demand ni barbaanna. Function quantity demand keessa 100 minus 2p then 100 minus 2 into 35 then quantity demand keenya 30 jechuudha. Sartii arganne akkasuma quantity supply ni barbaanna. Function supply keessa buusna jechuudha. Quantity supply then 2p minus 20 then 50 arganne jechuudha. Ammoo faalla quantity supply quantity demand irra caalee hammi dhiyaate amma barbaadame ol ta'e jechuudha. So yeroo kana immoo surplus dha jechuudha. Market surplus jenna. So finally equilibrium price and the quantity equilibrium price 30 equilibrium quantity 40 arganne akkasuma at price 25 shortage market shortage jenna. At price 35 surplus jenna jechuudha. So equilibrium price equilibrium quantity shortage surplus barbaada gaafa deemtan quantity demand fi quantity supply wal qixa gootanii jechuu qabdu jechuudha. So kana fakkaata gaafichi. Inni kan biraa effects of shift in demanded supply on equilibrium jechuudha. Maaltu demanding keenya yeroo shift godhuu fi supply keenya yeroo shift godhu maaltu uumamaa kan jedhu ilaalla jechuudha. So for example original demand keenya graafii kanarraa inni kun original demand dha jechuudha. So amma supply constant goone yeroo demanding keenya change godhu maaltu uumama kan jedhu ilaalla. So original demanding keenya asirraa gara kanatti ni dabalee jechuudha. Gaafa inni demanding keenya dabalu maaltu uumama ni ilaalla. So new demanding keenya isa kana jechuudha. Then equilibrium pricing keenya increase ta'ee jechuudha. Jalqaba equilibrium pricing as ture. So gara olitti increase godhe. Yeroo kam yeroo demanding keenya gara kanatti shift godhu yookaan yeroo dabalu jechuudha. Equilibrium quantity no maal ta'e equilibrium quantity keenyas m irra gara m waanitti dabalee jechuudha. So inni kun yeroo demanding keenya shift godhu jechuudha. Yeroo demanding keenya dabalu equilibrium price ni dabala. Akkasuma equilibrium quantity ni dabala jechuudha. Inni kan biraa immoo yeroo pricing keenya yeroo demanding keenya hir'atu which means demanding keenya d irraa gara d2 tti yeroo shift godhu kana jechuun ni hir'ate jechuudha. So equilibrium isa kana jechuudha. Yeroo kanatti shift godhu d1 irraa gara d2 tti d irraa gara d2 tti equilibrium pricing keenya as ta'a jechuudha. Then equilibrium quantity keenya as ta'a. So yeroo kana isaan lachuun hir'atanii jechuudha. Equilibrium price decrease and equilibrium quantity also decrease ta'e jechuudha. Isa kana gaafa theoryidhaan ibsinu supply being given supply constant goone a decrease in demand reduce both equilibrium price and equilibrium quantity akkuma jalqaba ilaalle jechuudha. Gaafa immoo increase godhe lachuun dabalu equilibrium price inis equilibrium quantity inis ni dabalu jechuudha. So isa kana akkuma graaf irraa ilaalle jechuudha. Inni kan biraa immoo demand keenya constant goone supply keenya gaafa shift godhu immoo maaltu ta'a ni ilaalla. Graafii kanarraa original supply keenya as ture gaafa supply keenya garanatti increase godhu. So supply keenya garanatti ni dabalee jennaa jechuudha. To the right gaafa gara mirgaatti increase godhu maaltu ta'ee original demanding keenya akkuma jedhutti then new supply keenya isa kana supply waanii so equilibrium quantity keenya ni dabalee then equilibrium pricing keenya immoo p irraa gara p1 tti gadi hir'atee jechuudha. So kana jechuun gaafa supply increase godhu equilibrium quantity ni dabala pricing immoo decrease godha jechuudha.
Gaafa immoo sapilaayin keenya decrease godhu maaltu ta'a? Sapilaayin keenya gara kanatti to the left decrease ta'eenna jechuudha. So S irra gara S2 tti gaafa decrease godhu new equilibrium price asii kana arganna. Quantity supplied immoo isa kana arganna jechuudha. So yeroo kana immoo maaltu uumame gaafa supplying keenya to the left decrease godhu yookaan shift godhu our quantity supplied will decrease and price also decrease. No, price increase ta'a jechuudha. Pricing keenya ni dabala. Quantity supplying keenya immoo ni hir'ata jechuudha. So isa kana immoo demand constant goone our demand is given and a decrease in supply increase the equilibrium price and reduce quantity supplied jechuudha. So kana jechuun yeroo supplying keenya decrease godhu yookaan shift to the left yeroo godhu decrease in supply increase the equilibrium price. Equilibrium pricing keenya ni dabala akka armaan olitti ilaalla jechuudha. Quantity supplied keenya ni hir'ata. Gaafa immoo supplying keenya increase or shift to the left godhu quantity supplied ni dabala. Equilibrium pricing keenya ni hir'ata jechuudha. So isa kana akkasitti sirriitti qabachuu qabdu jechuudha. Effects of shift in demand and supply on equilibrium. Effects of combined changes in demand and supply. Yeroo wal fakkaatan tokko constant goone ta'u jechaa turre yeroo erga tokko dabalan yeroo erga tokko hir'atan immoo maaltu ta'a kan jedhudha jechuudha. When both demand and supply increase lamaan isaaniitu gaafa dabalan the quantity of product will increase definitely. Graafii ammaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Lamaan gaafa dabalan quantity supplied increase godha. But it is not certain whether the price will rise or fall. Garuu kan price immoo dhaabbataa miti beekuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kan biraa immoo if an increase in demand is more than an increase in supply then price goes up. Hammi demand dabalee demandin baay'isee supply irra gaafa dabale garuu lachuu increase gochaa jiru waan asirratti hubachuu qabdan. Garuu hammi demandin dabale kan supply irra yeroo caala pricing keenya ni dabala. On the other hand, if an increase in supply hammi supply hin dabale immoo demand irra yoo caale price falls but the quantity increases. Kana jechuun salphumatti demand fi supply lamaanuu dabalaatiin jiru garuu hammi demanditu irra caala. Demandin baay'isee dabalee supply immoo amma xiqqaa yeroo dabale pricing keenya ol ka'a. Gara biraatiin immoo supply keenya baay'ee dabalee demandin keenya immoo xiqqoo yoo dabale immoo pricing ni kufaa jechuudha. If the increase in demand and supply is the same ol qixa yoo dabalan immoo maaltu ta'a? Then the price remains the same. Pricing keenya hin jijjiiramu jechuudha. Gaafa demand fi supply ol qixa dabalan pricing keenya constant ta'a. So barnoota keenya irraa asirratti xumurreetiin jirra. Paartii itti aanu immoo qorumsa miidii kan yuunivarsiitiilee adda addaa qindeessinee qabannee waasiniif dhufnuuf chaanala kana subscribe godhadhaa isiniin jedha. Waan viidiyoo kana fudhataniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Bye. Egaan barnoota keenya irraa asirratti xumurreetiin jirra. Waan attention hordofaa turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Paartii biraatiin immoo chapter 1 fi 2 xumurree jirra waan ta'eef amma mid exam yuunivarsiitiilee adda addaa qabannee dhufnee kan wajjin hojjennu ta'a. So channel koo as fayyaduuf amma subscribe godhadhaa isiniin jedha. Bye.